Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii warrooftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa lamanni isaa namni fayyaadha isiniin jecha. Warroonni haarawwataa tanaan zamzamii jedhamaa subscribe gochuudhaan maatii ta'uu dandeessanii. Warroonni armaan dura maatii kiyya taatan immoo baga nagaa na eeddan isiniin jedhaa mara keessaniinuu. Isinirraa turuu kiyyaaf dhiifamaa xiqqoo naan mijaanne sanumaa fi har'aan tana immoo viidiyoo gabaabduu takka qabadhee dhufeetiin jira. Fuula keenyaaf wanta bareedaa ta'eedha itti fayyadama. Akkuma isinitti mul'atu kana kun paawudarii yookaan qasiila jedhama. Tariitii afaan keenyaan dhugaa dubbatuuf hin beeku. Warroonni beektan yoo jiraattan koomentii naa godhaa. Qasiilli kun hedduu bareedaadha fuula keenyaaf. Kanaafuu akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Eessaa argannaa maal inni yoo jettan tariitii namoonni hedduun ni beektanii. Warroonni beektan yoo jiraattan immoo irdii fuulaa yeroo bitattan bakkuma irdii bittan sana yoo gaafattan ni argattan jechuudha. Inni lammaffaa aannaniidha. Dhiifaman harkaa jigee maaliif itti baay'isuun qabdanii saniif inni fal'aana kanaan isinitti agarsiisuuf jecha kan jigee fal'aana kana lama yoo itti godhattan gahaadha jechuudha. Kanaaf isaan lamaan kana haala kanaan sirriitti waliin gahuu qabdanii. Wanni biraa wanti itti babbaa'istan yookaan itti daddabaltan hin jiru. Arcee qasiila kanaa fi aannanii dabalataan yoo barbaadan immoo dammi itti godhadhaadha. Garuu isaan lamaan kana qofallee yoo fayyadamtan dhugaa hedduu takka qulqulleessaa fuula. Warroonni beektan eegaanii beektanii warroonni beekne mee fayyadamaatiin yaada keessan koomentii jalannaa kaa baay'ee tokko bareedaadha fuula keenyaaf. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Haala kanaan sirriitti wal fudhachiisuu qabdanii. Akkuma isinitti mul'atu kana diqqoo wala harkisaa yoo barbaadan furdistaniitumaan fayyadamtanii yoo barbaadan immoo qal'istanillee akka biruushiin dibatuun isinitti tolutti illee qopheeffachuu hin dandeessanii jechuudha. Inni itti aanummootu kan itti dabalee damma jechuudha. Dammi kamuu ni ta'a. Kamuu manaa qabutti dabaleetiin jira. Akkuma isin mul'atu kana damma hedduu takka bareedaadha. Kanaaf isallee fal'aanaa kana takka itti dabaleera jechuudha. Garuu kophaa isaatti harcee qasiila kanallee yoo fayyadamtan baay'ee tokko itti gammaddan fuula hedduu takka qulqulleessaa kan beekame. Soo akkana goone torbaanitti yeroo lama yeroo sadii guyyaa lama illee fayyadamne rakkoota kan qabu jechuudha. Sirriitti akkana wal fudhachiisuu qabna. Qasiilli amala wal harkisuu qaba. Kanaaf sirriitti haginni wal fudhatutti waliin gahuu qabdanii wal fudhachiisuu qabdanii. San booda egaa dibatuudhaaf fuulli keessan qulqulluu ta'uu qaba. Fuula qulqulluu irratti dibattanii daqiiqaa 20 hanga 30 yoo barbaadan daqiiqaa 15 tursiistanii ofirraa dhiqxan jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qabaa akka isin fayyadus abdiin qaba jechuudha irraa fayyadamtanii. Haala kanaan akkuma argitan kana sirriitti wal fudhachiiseetiin jiraan. Hedduu takka waan salphaadha waan ta'u maama itti dabaltan baay'ee nama rakkisu qasiila yeroo tokko yoo bitattan yeroo baay'eef isin tajaajila. Aannan egaa namni martuu mana isaatti ni fayyadama isumarraa itti fayyadamtan jechuudha. Yoo dabalataan immoo dammi mana keessa jiraatu itti gootanii. Garuu kophaa isaatti qasiilli aannan illee yoo hin jirru ta'e bishaan qofaaf qasiilaaf bishaan qofa walitti maxxanii yoo fayyadamtan dhugaa hedduu takka bareedaadha jechuudha. Kanaaf egaa fuula keessan qulqulleessitan booda dhiifamaa anarraan tana dibadhee isinitti agarsiisuun xiqqoo naan mijanne sanumaa fi ni hubattan jedheetiin yaada. Harka keessan yookaan fuula keessan qulqulleessitanii haala kanaan dibattanii jechuudha. Akkana taphistanillee hojjetatu hin dandeessanii kana caalaa yabbistanis hojjetatu ni dandeessanii jechuudha. Egaa kana dibattan booda daqiiqaa 20 hanga 30 ta'uu ni mala. Daqiiqaa 15 hanga 20 ta'uu ni mala. Haga barbaadan ofirra tursiistanii ofirraa dhiqxanii jechuudha. Homaa wanti nama rakkisu hin jiru. Baay'ee tokko inni qulqulleessaa gogaa keenyaaf wanta kana qopheessineen kana fuula keessan dibattanii irraa gajjisuu hin qabdan jechuudha. Isa kana harka keessaniif yoo barbaadan luka keessaniif illee fayyadamuu dandeessanii jechuudha irraa kana. Akkuma dura argitan ani fal'aana san takka bichaadha kana hin qopheesse sanuu fal'aana sukkaara diqqoo sanitti sanumallee ta'ee kun kana jechuudha walumaa galatti waan qal'ateef baay'ee fakkaata malee hedduu diqqaadha. Kanaaf fuula keessanirraa yoo hafe harka keessan dibadhaatanii itti fayyadamaa yeroo takkatti geessaa isiniin jechuu barbaadeeti. Haala kanaan maraa waliin geettanii tursiistanii ofirraa dhiqxan jechuudha. Isa kana immoo fuula keessaniif tariitii gadi jissurra luka keessaniif illee fayyadamuu dandeessanii uummata akka rakkoo hin qabu jechuudha. Haala kanaan dibannee hanga barbaanne tursiisnee ofirraa dhiqna jechuudha.
akka isinitti tolu abdiin qabaa. Viidiyoo nanarraaf qabadhe dhufee kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti egaa marti keessanuu akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een immoo laayik sheer gochuun dagatinaa, sabskiraayib gochuun dagatinaa warroonni haarawaa. Egaa akka warroonni dura maatii kee taatan immoo viidiyoo kee sheer godhaa. Akkuma duraatitti yaada keessanillee naaf kaayaa isiniin jedha. Hedduu takka isin galateeffadha. Warroonni haarawaa taatan immoo gara chaanaala kiyyaa dhufuu dandeessanii sabskiraayib gochuudhaan haala kanaan erga godheen tursiisneeni. Kanaaf akkanumatti irraa xaragee akka hubattanillee abdiin qabaa sumaan hin tursiisne jechuudha. Garuu tursiisanii yeroo qulqulleessitan yookaan ofirraa dhixxan dhugaa hedduu takka itti gammaddanii yeroo jalqaba fayyadamtan san isin gammachiisa jechuudha. Guutumaa guututti qulqullina guutuu jechuu osoo hin ta'in hanga tokko isinitti tola yeroo jalqaba fayyadamtan sanuu jechuudha. Haala kanaan ofirraa dhiqeetiin jira. Egaa fuula keessan akkuma dhiqattaniin waan mana qabdan haxaatuu hin dagatinaa. Gogiinsi fuulaa kan hin mudanneef jiidhuun sun isaatiin waan mana dibata waan mana qabdan fayyadamaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kunoo kana fakkaataa baay'ee tokko bareedaadha. Ofii kiyyaan hedduu takka itti gammadeetiin jira. Isinillee yaalaa isiniin jedha. Waan barbaadan egaa waan mana keessanitti argamu fayyadamuu dandeessanii. Egaa ol jajjabeessuun wal guddisuun aadaa kennaa ta'u akkuma yeroo kamuu viidiyoo namaa yoo argitan uumaa rakkoon qabu nama kamuu jechuudha. Kiyya qofa osoo hin taane laayik sheer gochuudhaan sabskiraayib godhaa fi kanarraa kanumaan xumureetiin jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Hangasitti fayyaa naa ta'aa. Baay baay.